ulfina sagalee Waaqayyoo jennee dhaabanneetu wangeela keenya dubbifanna. Warri wangeela baratan wangeela keessan banattu, warri banannes ni dubbisa. Wangeela keenya bananna. Wangeela Yohaanis boqonnaa tokko lakkoofsa 29 dubbisa. Wangeela Yohaanis boqonnaa tokko lakkoofsa 29 baafadhaa. Erga baafatanii wal faana dubbifannaa. Borumtaa Yohaannis utuu Yesuus gara isaa dhufu argee, ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu. Ameen jedha. Borumtaa Yohaannis utuu Yesuus gara isaa dhufu argee, ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu. Ameen jedha. Hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu. Jinumfannu daqiiqaa lamaa tokkoof sagalee kana gooftaan akka nu ibsuuf kadhannaa. Sagalee kana hafuura qulqulluun akka nu ibsuudhaaf hafuura qulqulluu ofitti waamnaa. Hafuura qulqulluu jaalladhaa, mararsiifadhaa, na duukaa waan hin jedhu jedhaa. Hafuura qulqulluu sin jaalladhaa jedhaani. Hafuura qulqulluu sin kabajaa jedhaani. Hafuura qulqulluu iddoo guddaa sin kennaa jedhaani. Ati tokkoffaa kooti jedhaani. Si malee homaan qabu jedhaani. Ati abdii koo isa dhumaati jedhaani. Ati qabeenya kooti jedhaani. Ati michuu kooti jedhaani. Harka keessa mirgaa ol kaasaatii sagalee guddaadhaan na gargaar jedhaayya. Jabanaa na gargaar jedhaani. Ganama kana hafuurri Waaqayyoo nama tokko hin gargaara. Hafuurri Waaqayyoo dadhabaa tokko hin gargaara. Hafuurri Waaqayyoo nama tokko qabee lafaa kaasa. Hafuurri tokko nama tokkoof karaa isaa qajeelcha. Hafuurri tokko nama tokko duraa balbala bana. Hafuurri Waaqayyoo nama tokko dubarra dabarsa. Hafuurri Waaqayyoo nama tokko gammachiisa. Hafuurri Waaqayyoo nama kana si argatu. Hafuurri Yesuus nama kana si argatu. Lapheen kee haa banamu. Sammuun kee haa banamu. Samiin sirratti haa banamu. Waaqni sirratti haa banamu. Sagaleen si jabeessu haa dhufu. Sagaleen si gargaaru haa dhufu. Ergamaan dukkana maqaa Yesuusiin haa hidhamani. Qilleensarraa haa hidhamani. Magaalaa kanarraa haa hidhamani. Lafa kanarraa haa hidhamani. Sagalee guddaadhaan haa hidhamanidha. Jabanaa seexanni dhabuu qaba haa hidhamanidha. Sammuu keerraa hidhameera. Jireenya keerraa hidhameera. Wangeela lallabdurraa hidhameera. Galanni siif haa ta'u. Nutti dubbadhu maqaa jaallatamaa ilma keetiin ulfaadhaa dhoraa. Sagalee ammaarraan deebi'aa. Sagalee ammaarraan deebi'aa. Borumtaa Yesuus, borumtaa Yohaannis utuu Yesuus gara isaa dhufu argee, ilaa hoolicha Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu jedhe. Mata duree hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu koo baate jedhaa qabadha. Hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu koo baate. Isa du'a koo baate, isa salphina koo baate, isa gadda koo baate, isa salphina koo baate, akka barbaadetti qabachuu dandeessu hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa baate jedhe Yohaannis. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Yesuus gooftaadha. Galanni isaaf haa ta'u. Yohaannis cuuphaan Waaqayyo biraatee ajaja fudhatee
gara lafa onaatti erga ba'ee booda lafa onaatii waa'ee Yesuus Kiristoosiin dhugaa ba'aa dhufe. Karaa tolchaa, karaa haraa namoota inni dhufu mootii guddaadha. Ani xinnoodha, inni guddaadha. Ani bishaaniin cuupha, inni abiddaan cuupha. Galanni Waaqayyoodhaaf haa ta'u. Inni namootee dhufu hin caala jechaa iyyaa dhufe. Waaqayyo Yohaannisiin yeroo ati namoota cuuphu ilma koo isaan jaalladhutu keessa jira jedhee waan ittineef namoonni tarree galanii cuuphamuudhaaf gara Yohaannis dhufu. Gara Yohaannis gaafa dhufan Yohaannis namoota laga Yordaanos Beetbaaraa jedhamu gamatti cuuphuuti Yesuusiin namoota keessa barbaada. Yesuusiin namoota keessa barbaada. Isa kana si cuuphaa hin dabarsa. Isa kana si cuuphaa hin dabarsa. Otuma akkas jedhu Yesuus Kiristoos tarree galee cuuphamuudhaan isatti dhiyaate. Gaafa isa bira ta'u ani si cuuphuun naaf hin ta'u. Ati guddaadha, ati uumaadha, ati Waaqayyoodha, ani immoo namadha. Si cuuphamuutu naaf ta'a. Lakki jedhee biyya lafaarraa waa'ee Yesuus isa duwwaadhaaf galee yoo ta'u. Harka maqaa Yesuusiin sammuu kee haa waamamu. Yesuus Kiristoos gaafa bira ta'e ani si cuuphuu danda'u jennaan Yesuus immoo na cuuphuu qabda. Kun sagalee Waaqayyoo raawwachuudha jennaan Yohaannis Yesuus Kiristoosiin gaafa cuuphu hafuurri qulqulluun akka bukeetti Waaqarraa dhufe Yesuus irra qubateedha. Ameen, haleluuyaa. Sagaleen immoo kee dhufe ilaa ilma koo isa jaalladhu gammachuun goosatti raawwatama. Isa irraa kan jedhu sagalee Waaqarraa dhufe. Sagalee Waaqarraa siif haa dhufu. Borumtaa isaa iddoo kanatti borumtaa otuu Yesuus gara isaa dhufaa jiru, otuu Yesuus karaa irra darbaa jiru, Yohaannis bartootaa wajjin otuu dhaabbatu akkene ilaa hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu. Ilaa hoolaa Waaqayyoo isa nu fuudhuu dhufe, isa du'a keenya fuudhuu dhufe, isa salphina keenya salphachuu dhufe, isa jaallatee nu deebisuu dhufe. Ilaa kun hoolicha Waaqayyoo ta'e. Mee akka ta'e hoolitaas hoolaa Waaqayyoo jedhame. Cubbuu hoolaa Waaqayyoo ta'e. Hoolaa Waaqayyoo isa cubbuu biyya lafaa irraa fuudhu. Ilaalaa isa kanaa ene. Galanni Waaqayyoo haa ta'u. Har'a waan cimaan sirriitti lallaba. Waa'ee dhiigichaa sirriitti lallaba. Namni hundumtuu sirriitti na dhaggeeffachuu qaba. Yesuus Kiristoos hoolaa fakkaatee maaliif dhufe? Yesuus Kiristoos hoolaa fakkaatee maaf dhufe? Maaliif hoolaa Waaqayyoo jedhame? Maaliif hoolaa Waaqayyoo jedhame? Hoolaa Waaqayyoo kennicha ta'eef Yesuusii hoolaan aarsaa ta'a ture bara kakuu moofaa. Cubbuu namaaf hoolaatu qalama ture. Waaqayyo aarsaa hoolaa fudhata ture. Hoolaan kakuu moofaa hoolaa sirrii turan. Hoolaa dhuma turan. Garuu fakkeenya hoolicha Waaqayyoo isa dhufaa jiruuti. Ameen. Hoolonni kakuu moofaa fakkeenya Yesuus Kiristoos agarsiisu. Yesuus Kiristoos dhufe akka hoolaatti akka qalamu. Yesuus Kiristoos akka inni aarsaa ta'uu danda'u kan nutti ragaa ba'aa turanidha jechuudha hoolonni sun. Kanaaf Yesuus garraamummaa isaa aarsaa ta'uu isaatu hoolaa isa jechisiise. Yesuus hoolaa Waaqayyoo isa bakka koo bakka kee du'ee du'a nu oolchedha. Ameen jedha. Seera uumamaa boqonnaa 22. Digdamii lama 13 kaatanii yoo ilaaltan Waaqayyo Abrahaamiif mucaa tokko dulluma keessa laate kan namni hundumtuu beeka. Waaqayyo Abrahaamiif mucaa tokko dulluma keessa laate bara dulluma isaa jedha mucaa Yisihaaq jedhamu. Edda mucaan kun korkor jedheetii booddee Waaqayyo kedhe boqonnaa 22 irratti Waaqayyo mucaa kee aqiitii naa qale aarsaa naa godhi jedhe Waaqayyo. Waaqayyo mucaa kee aarsaa naa godhi aqii naa qaleeti aarsaa isaan barbaadaa jedhe Waaqayyo. Waaqayyo hin kennaa, Waaqayyo hin fudhata. Ameen jedha.
Waaqayyoon kadhatee argate ija sassataan ilaalaa jira. Mucaa kana isaanii ilaalanii quufne Waaqayyoon mammoodhaa deebisaa jedhe. Galanni isaaf haa ta'u. Abrahaam otuu haadha isaa mari'atin otuu Saaraatti hime mucaa kana fudhatee qoraan fudhatee haaduu fudhatee hojjettoota lama fudhatee baanii qajeelan. Akka mucaa qaluu dhaqaa jiru Abrahaam duwwaatu beeka. Warri duukaa jedhanis hin beekanii, mucaanis hin beeku, haati mucaas hin beektu. Abrahaam gara jabinaan mucaa isaa dhaqee qalee aarsaa dhiyeessuudhaaf karaa irra bu'ee qajeele. Gaafa inni deemu karaa ga'eetu mucaan jecha garaa nama raasu tokko dubbate. Yaa abbaa hoolaanoo kunoo ilmaannoo abiddi kunooti. Abiddi kunoo as jira. Abidda baannee jirra, qoraan baannee jirra, haaduu baannee jirra. Meerre hoolaanii jecha Abrahaam dubbate baay'ee tola. Hoolicha aarsaa hedduudha dhabama. Hoolicha aarsaa Waaqayyotu qopheessaa jedhe. Mee Waaqayyotu naa qopheessa jedha. Isa si yaadessu Waaqayyo hin qopheessa. Isa si dhimmisaa jiru sana Waaqayyotu qopheessa. Hoolicha aarsaa Waaqayyo hin qopheessaa jedha. Jechaan jecha cimaa kun amantiidhaan dubbate. Amantiidhaan dubbate Abrahaam Waaqayyotu qopheessa jedha jedhe. Yoo amante Waaqayyo si qopheessa. Ameen ameen. Dhiphina ciqqatii naannoo keessa kan jirtan Waaqayyo hin qopheessa. Waan si dhiphisee sammuu si yaaddeessaa si callaqaa jiru sana Waaqayyo hin qopheessa. Mee harka raasaa Waaqayyo naa qopheessa jedha. Jecha dubbate bakka. Jechi kun immoo foon ta'ee lafa bu'ee barase. Hallelujah. Otuwwan deemanii gaara mooyaatti dhiyaatan iddoo itti mucaa qalamutti dhiyaatan. Isa booddee jara kana biratti mucaa kana qabu ulfaataadha waan ta'eef isin as dhaabadhaa jedhee mucaa qabatee sokke. Mucaa qabatee sokkeetu gaara sana dafa'ee gaara mooyaa irratti qoraan lafa naqee waan dhumaa qixxeeffatee hoolaa itti gamqala musuma dhaabbattee jiru jaala. Hin jiru baay'ee. Mucaa qabee hindoodhaan illee sirreeffatee ciibsee haaduudhaan gaafa inni qaluu jedhu ergamaan Waaqayyoo waan irraa sagalee dhageessise. Ameen haleluuyaa. Inni dubbatte lafa bulee ta'ee waan ta'eef mucaa ta'e qabii ta'e. Inni amantiidhaan jette ta'eedha. Dudduuba kee hoolatti dubbate dhaabbachaa jira. Ameen haleluuyaa. Isa booddee Abrahaam ol ilaale gara waan kanaan dudduuba kee ilaali hoolaan qalmaa qophaa'eedha jedhan. Ameen haleluuyaa. Dudduuba Abrahaam hoolaan hin dhaabbata. Maaliif duuba Abrahaam hin dhaabbata hoolaan yoo jette dudduuba kan dhaabbatu Abrahaam duuba kan dhufu hottee Abrahaam hin kan dhufu leenjii dhuutaa nama hundumaatiin inni qalamu sombuu nama hundumaa irraa kan fuudhu inni nama hundumaa kan dhiphatu Yesuus Abrahaam duuba dhufaa waan jiruufidha. Ameen haleluuyaa. Duuba keenya dura Yesuus dhiphina kee dhiphate Yesuus salphina kee salphate Yesuus isa sirra kaayee ofirra kaayee Yesuus. Abrahaam duuba dhufa Yesuus. Ameen. Gaafi isaanii argamaa keessa dhaabatae argamaa dhaqabee isaanii waraanni gidduu isaanii Yesuus waraana uummatatti walansiisa. Gara mataan isaa waraanamuuf gaafa sana hoolichi argamaa keessa jira. Waraanuu Yesuus agarsiisa. Ameen. Abrahaam isa booddee mucaa isaa fuudheetu ati qalamtu mucaa koo. Siinan si kadhatini jecha tokko dubbadheedha. Waaqayyoon qopheessa jedheedha. Inni dubbadhe dhaqaalessine. Inni dubbadhe dhaqayyaasa dhume. Kunoo Waaqayyo hoolaa fideedha. Ati qalamtu kootuu iddoolee kan qalamtu tokko dhufeeraayi. Ameen 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 ameen. Dubbadha
Israa'el kalame jedhame. Fuula Waaqayyo qopheesse jedhame. Hoolichi lafa jechuudha. Hoolichi Yesuus Kiristoos. Ameen. Gaafa sana gaabbichuudhaan dhufe hoolichi kakuu haaraa keessatti ofoo uffatee ta'e hoolichi. Ameen. Kanaaf qooda inni masaa dhufe, qooda ati qabattu dhufe Yesuus, qooda ati juutu dhufe Yesuus, qooda ati dhiphattu dhufe Yesuus. Mee ameen jedhama. Antu si gammachiine maal si gammachiise? Qooda qalbuu keenyaa qalame Yesuus, qooda waraanamuu keenyaa waraaname Yesuus, qooda dhiphachuu keenyaa dhiphate Yesuus. Ati dandeessu tarsii garbaanu jedhe Yesuus. Kan dandeessu tarsii garbaa jedhe Yesuus. Ati kan dandeessu kubaala ulfaata tarsii garbaa jedhe Yesuus. Hola tarbaa kuseenyaa kan wadaaf taliqoo seera boquu badnaaf lamarratti akkeedha. Hola tarbaa kuseenyaa kan wadaaf taliqoo laali. Gibsii gaafa ba'an garbummaa keessaa gaafa ba'an sabni Israa'el Waaqayyoon jedhamas. Mana keessanitti namni hundumtuu jedhe Waaqayyo. Mana keessanitti hundumtuu hoolaa tokko tokko na qopheeffatu jedhe. Hoolichi moo'ee hoolaa muudaan qabne jedhe. Hoolaa muudaan qabne Yesuus Kiristoos jedhamee jedha. Hoolichi moo'ee qophaa'aa jedhe. Hoolaa caccabaa jedhe Yesuus Kiristoos umurii daa'imummaa waggaa 33 waan qabameef jedhu. Hoolaa qophaa'aa hoolaa muudaan qabne. Kanaaf jedhe hundumtuu michichina balbalatti himatu, mana isaatti himatu, hundumtuu mana isaatti galitti himatu jedhe. Inni hoolaa lafarraa du'a nama oolchu, inni dibamee du'a nama oolchu suni dhiiga Yesuus Kiristoos ameen. Namni hundumtuu mana isaatti dhiiga hoolichaa dibate. Sabni Israa'el hundumtuu mana isaatti dhiiga qaba. Ergamaan du'aa Waaqayyo biraatii gaafa ba'u, ergamaan du'aa mandara keessa gaafa deemu, magaalaa keessa gaafa deemu, kan inni jalqaba ilaalu dhiiga ilaala barbaada. Dhiiga ilaalee manni kun mana warra Waaqayyoon qabaniiti. Ameen jedhama. Manni kun mana warra dhiiga Yesuus dibataniiti. Manni kun mana warra mallatteeffamaniiti. Kanaaf ani mana kana hin danda'u. Kanaaf ani mana kanatti goruu hin danda'u. Kanaaf mana kana keessa homaa ajjeesuu hin danda'u. Maal nama jedhama. Ilaa ergamaan du'aa baay'ee mana keessa dhufee kan dhufi waatu mana keessa jira. Si ajjeesuu akka inni hin dhufee kan inni si darbee fi jabina keetti dandeettii keemiti waatu mana keessa jira. Bilikkini mana keessa jira. Dhiigi Yesuus mana keessa jira. Dhiigi Yesuus mana keessa jira. Mallattoo Yesuus ijoollee keessa jira. Isaalaalee du'isirra darbe. Isaalaalee salphini sirra darbe. Isaalaalee gaddi sirra darbe. Eeguun isaalee jedha. Dhiiga hoolichaatu mana keenyarra jira. Meeqamanii kan kabaasaa dhiigi hoolichaa mana kooda jireedha. Ameen haleluuyaa. Ameen haleluuyaa. Warri diinaa warri Gibxii gaafa ba'anii warri Israa'el immoo ibiddeedhaan galateeffatu. Sababiin isaa hoolichi qalameeraa fi hoolichi dhiiga isaa dhangaleesseeraa fi hoolichi mallattoo isaanitti godhateera. Inni biyya raasu nu raasu. Inni biyya dhiphisu nu dhiphisu. Inni biyya jeequ nu jeequ. Inni biyya jeesu dhufe mana keenyatti hin goolu. Sababiin isaa dhiigatu mana keenya jira. Inni immoo dhiiga hoolichaati. Lewwota boqonnaa 15 yoo ta'e cubbuu isaatiif namni gaafa araaraaf dhufuudha. Hoolaa mudaa qabne fudhatee kan dhufuudha. Waan tokko ta'e itti malee. Hoolaa mudaa qabne. Lubni qeesii yookaan lubni kakuu moofaa yeroo cubbuu namaaf Waaqayyo walitti araarsu yeroo hoolaa nama harkaa fuudhu hoolaa qabattanii gaafa dhuftan
Hadin ilalu muda keessatti muda qolichaa lama. Terus sini kalau muda isa dhiyeessa ilaalamti. Cubbuu isa namicha dhiyeessa ilaalamti. Qalamuudhaaf muda qolichaatu ilaalama. Qolichi kun muda qalamuu qaba. Qolichi kun waaqayyoo hin ta'amantu jedha malee waa'ee dhimma personaalitii nama fide miti. Isinii galeera waaqayyo abbaan mudaa koo mudaa kee ilaala miti. Qolicha mudaa hin qabne nurratti ilaala malee. Ameen jennesi. Qolichi kakuu haaraa kuni nama hundumaaf ol qixa qalame, nama hundumaaf ol qixa gatii baase, nama hundumaaf cubbuu isaanii fuudhee fannootti ol ba'eera. Ameen. Kakuu moofaa keessa namni akka qabeenya isaatti hoolaa fidee dhufa. Cubbuu yoo hojjete akka qabeenya isaatti hoolaa guutatee dhufa gara mana waldaa, mana qulqullummaa. Sooressi hoolaa gargaaree fidee dhufa. Hoolaa namatti tolu fidee dhufa. Hiyyeessi waa tokko hin qabne immoo hoolaa bitachuu hin dandeessu waan ta'eef wangeelli keenya gugee hoolaa lama fidattee dhufteedha. Hiyyeessi immoo gugee as jala kaa'atanii dhufu. Aarsaa cubbuutiif. Kanaaf lubichi hoolaatu gatii baasa yoo kalaqas immoo isaan irraa nyaatu waan ta'eef hiyyeessu maal qabdu waan ta'eef dhumarra dhaabbatu hiyyeessu. Gugee baatanii dudduuba dhaabbatu. Itti warri sun aarsaa isaanii dhiyeeffatanii galanii fi booda hiyyeessi suuta jedhanii dhufaniitu gugee isaanii dhiyeeffatu. Hoolichi kakuu faana garuu akkasitti. Hiyyeessaafis sooressaafis waaqayyoo hoolaa tokko qopheesseera. Hoolichi immoo nama hundumaa ga'a. Cubbuu nama hundumaa irraa fuuchuu danda'a. Nama hundumaa bilisa baasuu danda'a. Mee hoolaa waaqayyoo si jaallata ilaali. Qolaasaas boqonnaa tokko lakkoofsa 20 keedha. Qolaasaas boqonnaa tokko lakkoofsa 20. Waaqayyo wanta hundumaa karaa isaa ofitti araarse. Dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'e lafa irratti waaqa irratti nagaa buuseera. Waaqayyo karaa isaa nama hundumaa maal godhedha? Ofitti araarse. Dhiiga Kiristoos isa fannoo irratti dhangala'e sanaan waaqa irratti lafa irratti maal buuseera? Nagaa buuseera. Mee waaqayyo nagaa buuseera jedha. Iyyaa deebiin sodaatiin dubbadhu waaqayyo nagaa buuseera jedha. Waaqayyo magaalaa keenyaaf nagaa buuseera jedha. Nagaa buusuu kan danda'u waaqa irratti lafa irratti dhiiga Yesuus duwwaadha. Dhiiga hoolicha dhangala'e duwwaatu nagaa fiduu danda'a. Mana keetii nagaan kan bade, ollaa keetii nagaan kan bade, baadiyyaa keessa nagaan kan bade, magaalaa keenya nagaa kan bade, nagaa deebisuu kan danda'u hoolicha dhangala'e dhiiga hoolicha waaqayyoo duwwaadha. Ameen jedha. Dhiigni isaa nagaa buuse waaqa lafaatti. Galanni isaa haa ta'u. Amma gasuudha jedheetan waa'ee dhiigichaa filtaasa. Hoolaa jennee hoolaa waaqayyoo jedhe Yohaannis hoolaa waaqayyoo kun maaliif dhufe yoo jettan qalamuudhaaf dhufe. Hoolaa waaqayyoo qalamuudhaaf dhufe. Faasigaa irratti qalamuudhaaf dhufe. Namni faasigaatti hoolaa qalasaa faasigaatti kan hoolaan qalamuuf fakkeenya isaa jedhamu. Hoolaan faasigaa keenya Yesuus Kiristoos. Isa tunuu qalame, isa tunuu dhiige, isa tunuu dhiphite. Amma akkaataan itti dhiiga si buusetti hima. Akkaataan inni si qalame. Akkaataa sammuu keenyaa ol baay'ee ulfaataa kan ta'e si toleessa. Garuu waa'ee isaa baruu qabdu. Gatii kee guddaa akka ta'e baruu qabdu. Dhiigaan akka hin dhabne baruu qabdu. Akkamitti hoolicha akka sirrii kan saasi godhate baruu qabda. Kanan beeku taanaan kisaaraa kee jirtu. Ameen haleluuyaa. Akkamitti akka tokkoo keenya dhiiga isaatiin bitamne sitti agarsiisa. Yesuus akkamitti akka nu bite. Yesuus Kiristoos karaa shanii dhiiga. Isa tokkoffaa dhiiga dafqaa. Dhiiga dafqaa.
Lukas boqonnaa digdamii lama lakkoofsa 44. Lukas boqonnaa digdamii lama lakkoofsa 44. Barreeffatan dhaggeeffadhaa. Yesuus Kiristoos utuu hin reebamin, utuu hin waraanamin, utuu qoraatti hin uffatin jalqaba Geetsemane iddoo jedhamutti utuu kadhatu, Geetsemane iddoo jedhamutti utuu kadhatu, Yesuus Kiristoos halkan gaafa dabarfamee kennamu boora fannifama, boorri bara ijibbata sadumaati, boora dhala namaa cubbuurraa fuudha, boora hawaasa hundumaa saanfaannootti baatee ol ba'a waan ta'eef galgala gaafa sanaa cimsee kadhata tureera. Muddamee kadhata ture, cinqamee kadhata ture, dhiphina guddaadhaan kadhata, yaaddoo guddaadhaan booritti gadhiisu, boora raabsama, boora qullaa sanaa bata, booritti kufama, boorti akka hin taane isa godhu waan ta'eef dhiphina boorii sanaaf jedhee Yesuus kan isa galgala kan inni kadhate kadhate. Utuu kadhatuudha, utuu kadhatu muddama isaa keessatti utuu kadhatu dabqisaa akka colcooma dhiigaa lafa qarcaa ture. Dabqisaa akka colcooma dhiigaa irraa fi xoqqee ture. Dabqa dhiigaa inni kana, dabqa dhiigaa, dabqa guddaa, dabqa ciniinsuu isa dhumaa Yesuus gaafa kadhatu gaafa sana dabqisaa akka dhiigaatti lolaa ture. Barattoonni kadhachuu hin danda'an, barattoonni rafaniiru. Siasa dhiigaa isaaniitti deebiinaan irraa isaan sababiin isaa hafuura qulqulluu fudhanne jedhe barattoonni hafuura qulqulluu fudhanne humna qaban seeqan isa dhumaa ijibbaata dhufeera gaafa sana biyyi lafa hundumtuu dukkanaa'eera. Isa dhumaa Yesuusin fannifamee ajjeesuu dhufeera waan ta'eef humna isaa qabu hundumaa seeqan ijibbaataa jira. Waan hundumtuu dukkana barattoonni dukkanaa'eera. Yesuus kophaa isaa kadhata. Nama sagantaa qabu, nama ittiin hidhatu qabu, boortii biraa dhuunfaa wal arguuf muddamee kadhatu. Muddama isaa keessatti dhiigni isaa xoqqoof jedhee namatti dhangalaa'a. Ameen. Maaliif Yesuus akkas dafqee dafqa gaafa sanaa yoo jettan? Kakuu moofaa keessatti Addaam dafqii dafqatee nyaattu jedhamee awwaalame. Dafqii fi dafqateedha. Kanaaf dhalli namaa dafqaa jiraata. Dafqee buddeen lafarraa nyaata. Yesuus Kiristoos dafqa dhumaa, dafqa koo dafqatee dafqeetu tola akkasumatti buddeen waaqarraa nu nyaachise. Ameen jedha. Addaam dafqee buddeen lafarraa nu nyaachise. Yesuus dafqee buddeen waaqarraa nu nyaachise. Kalau kita boleh terima Adam dafqeedhaan buddeen lafarraa nu nyaachise. Yesuus dafqeedhaan buddeen waaqarraa nu nyaachise. Ameen. Waamamuu keenya namni gatii kaffalee jiru, buddeen waaqarraa nyaachuu namni gatii baasee jiru, tola akkasumatti Yesuus dafqee achi buddeen nuu kenneera. Ameen jedha. Haleluya. Waaqayyo muddama kana gaafa kana sitti hima. Yeroo waraana addunyaa lammaffaa keessa biyya Awurooppaatti mucaan tokko warri ishee irraa du'aniiru, maatiin irraa du'aniiru. Xiyyaarri qilleensa keessa fiigaa, boombiin dhukaa, inni kaan iyya, hundumtuu wawwaataa, namni quba waliin qabu. Innaa mucaan kun garatti deebitu qabdi. As ilaalaan baay'ee deemina cimaa keessa darbee, sirrii guddaa keessa darbee utuu hojjettu fuulli ishee kun dafqa duwwaa ta'e. Dafqichi qoraan ni gala. Dafqa dhiigaa irraa oobe. Muddama cimaa keessa darbee. Muddamni Yesuus gaafa sanaa muddama salphaati. Muddama akkasii jechuudha. Isa dafqa dhiiga nama keessaa fiigu. Haleluya.
dan cobse sije naje Bila kisah kepada Yesus kita Sinjada kaya Mana jete ya Ketika iba rusye kaya Haleluya Nama para Yesus Kristus akan tinggi Cobse akan dirugi Yesus Igare dicaya Yohanes ko pernah bersaksi dan kau tahu Yohanes bersaksi dan kau tahu Lukas tidak jangan tidak Yohanes bersaksi Lukas tidak jangan tidak hadis ini awal tadi amma Yesus Kristus si alam mereka. Lukas ini gagal kabatan. Otume kami Yesus mereka. Yorokama mereka. Yohanes semut kedale ilatos Yesus reaksi saja. Karena yorokalatos kedale Yesus mereka. Yorokabatan mo Yesus mereka. Akata Yesus kira positif. Akata Yesus kira. Rebici kalau saya tapi dia kami. Rebici bila nak bisa sukan Yesus bisa mati. Rebici bila nak bisa mati Rebici. Cikane semua. Alam Yesus ingkar mata sadar. Ini sadar kita. Alam tidak sadar. Alangkah lebih menjelaskan ini saya masuk mata saya lihat mata berarti sebila mata alangkah pada juru kayak adu mereka dewa bukan karakter pokoknya yang bertemu dengan itu yang tertulis aku bukan acu pokoknya mata saya kayak tadi pokoknya ini bisa dapat sesuatu che sarebbe di la cosa di Moghe atta sera di modo tanti nampi accorgete sia me per la sia me assolutamente arvagete nampi accorgete sia assolutamente la maya bahaya sahabat assolutamente bahaya susah maka saya kalau si assolutamente dulu tapi Idola yang cuma dibuat positif, jangan maju. Yohanes mengatakan Australia dengan jelas, siapa pemakai Western, idola betul-betul di dalam apa itu. Dia berkata tiga. Yesus Kristus ada dasar agama dan keadaran. Ada masalah rumah contoh lebaran. Forsa durana. Ini sangat penting adalah itu betul-betul di dalam ukuran. Itu betul-betul menjadi. Isyarat mengenai kita di sini itu bisa. Kita cakap hiremani, hidup bisa maka usahakan nuti posa ini. Amin. Anti saya itu ukuran menuju. Anti Yesus itu menuju. Bila kita macam Yesus. Amin. Itu betul dengan Yesus. Sahabat aku, sahabat lagi. Mada aku sabi mata dah. Sabi bagaimana? Mada aku sabi mata. Mada saya pasti bakal. Anak saya itu masuk mada. Akan awak bisa ditik. Anak langsung. Waktu nama lupa akan yang nak kau tu. Tuhan kau tu. Nama kita kadang dulu benda. Sebab bisa. Saya saudara tahu. Alhamdulillah. Baik ulfata nampin ganda Yesus Kristus anak jadi si jadi bila makan rumah apa Yesus jadi anak kita itu betul bagi jangan bisa cicil kosa anda berarti cicil dapat buku itu kosa betul nampak baru kemana dalam apa itu lebih kolej tak nama ada rajin berada Yesus Lagi pun dah kalah. Anti
jechuudha. Amma lafeetti bu'uutti fooyyee sun biqilti jireenya jijjiiree. Kanaaf madaan isaan madaa eenyuti? Madaa Yesuus Kiristoos. Biyya lafaa madaa kanaan fayyise Yesuus. Amin jedha. Akkaataa Yesuus itti dhufee deemsa lafaa dhiiga gonfoo qoraatti jedha. Dhiiga gonfoo qoraatti. Dhiiga gonfoo qoraatti. Maatiyoos 27 kaasanii olaatan. Maatiyoos 27 kaasanii olaatan ashee. Gooftaa Yesuusiin gaafa qabatan gonfoo hojjetaniitu gonfoo qoraatti hojjetanii maal godhan jedha? Mataa isaarra kaa'anii itti qoosuudhaaf ilaa mootii guutaa jedhan. Gonfoo qoraatti mataa irra kaa'anii. Mootiin biyya lafaa gaafa muudamu gonfoo warqee mataa irra kaa'uufi. Warra kan isaaniitti biyya lafaa gonfoo warqee mataa irra kaa'ee sirbee nyaatee dhugee mootii mataa. Yesuus Kiristoosiin biyya lafaa gaafa hundi waan dhagaa dhufu mootii guutaa jedhanitti qoosuudhaaf qoraatti dhedheeraasaa hojjetaniitu maalii mataa Yesuus irra kaa'an. Maatiyoos akkasii jilbeenfatanii uleetti kennanii sagadanii itti qoosanii reebanii tuffatanii isa booddee eddeedha ulicha harkaa fuudhanii mataa isaa keessa ol kukutaniidha. Maaltu mataa isaa jirenne? Qoraatti dhedheeraa mataatti diraniitu uleedhaan mataa isaa gargaaruu turan. Kana jechuun qoraattiin mataa isaa irra jiru sun sammuu isaa keessa gadi babbadeera jechuudha. Sammuu isaa keessa gadi liqeera. Dhiigni Yesuus ija isaa irra fuula isaa irra dallaa ture. Iji isaanii dhiigaa fidannu ture. Akkaataa itti footoo irraa ilaallu fiilmii ilaallu fi madaa'u Yesuus. Baay'ee ulfaataa. Abrahaam hoolicha qoraattii keessatti argine. Qoraattichi argaman mataa isaatti marame hoolichi gaafa sanaa kunoo asitti immoo mataa isaa gadi bomboodaa jechuudha. Gonfoo qoraattii uffateera. Mee sammuu keessatti qabadhaa. Sammuun kee akka nagaa ta'uudhaaf, sammuun kee akka fayyaa ta'uudhaaf, sammuun kee akka nagaa ta'e yaaduudhaaf mataan Yesuus si waraanameera. Ammaa kaasee sammuun kee fayyeera. Dhiphina irraa fayyeera. Cinqatii irraa fayyeera. Malatummaa irraa fayyeera. Dhukkuba irraa fayyeera. Mataa Yesuusiin fayyiteetta. Ameen. Galanni isaa kana dhiisnee maal dallanna? Kana dhiisnee maal faarfanna? Kana dhiisnee maal galateeffanna? Ameen. Haleluuyaa. Dhoksaan fayyuu keenyaa saganadha. Galanni isaa haa ta'u. Inni afuraffaan dhiiga mismaaraati. Yohaanis boqonnaa 20 lakkoofsa 25. Yohaanis 20 akka jedhu. Gooftaan Yesuus erga du'aa ka'ee booddee bartoota isaa gidduutti gaafa argamu Toomaas isaan gidduun jiru ture. Jennaan Toomaas gaafa dhufu bartoota jedhan barsiisaan arganneerra, barsiisaan du'aa ka'eera, inni nu gidduu ture jedhan. No, ani amanu jedhe Toomaas. Yoo an iddoo mismaarri uree dhaqqabe malee nama nure. Iddoo siriitti uree yoo arge malee hin amanu jedhe. Kana jechuun Yesuus harki isaa sibiila dhedheeraadhaan waraanameera. Miilli isaa lamaan sibiila dhedheeraadhaan waraanameera. Ilaala amma fannoo argaa jirra. Fannoo kana irratti Yesuus akka warra kaanii finyoodhaan dhalanti. Namoonni warra kaan yeroo fannifaman finyoodhaan hidhamu. Finyootiin irree isaa
Sammuu isaa magaalaa ajjisaa tokko foolirra jiru isuma iyyuu sibiila ciccimaadhaan waraananii fannootti dhiisan. Gaafa dhumaa lubbuu keessaa ba'uudhaaf gaafa jedhu dhiigni isaa cobee waan dhumeedhaaf foon isaa ciccitee waan dhumeef dhiigni keessaa ba'uudhaaf gaafa jedhu dhumarratti isaa bakka jannaan argate Elohii Elohii namaa sabattanii yaa abbaa maaliif na dhiifte? Dhiphina kana keessatti maaliif na dhiifte? Maaliif hundama kootti na hirmachuu didde? Jedhee gaafa iyyatu gaafa sana Waaqayyo Abbaan ilma isaatti garaa jabaate Yesuus jalaa kan jedhe deebii tokko iyyuu hin deebifneefi Abbaan irraa garagale. Gaafa sana duwwaadha Waaqayyo Abbaan Yesuus irraa kan garagalee dhaabbate ilma isaatti garaa jabaate. Sababiin isaa Yesuus du'uu isaa nuuf jedheefi yoo dhiifne malee fayyuu hin dandeenyu, yoo akkas ta'e malee du'a keessaa ba'uu hin dandeenyu. Kanaafuu Waaqayyo achirraa garagalee anaaf siin arge. Abbaan ilmatti garaa jabaate anjalaate utuu iyyuu garaa jabaatee dhaabbate. Warra du'aa jiran, warra fagoo jiran, warra kakeenyaa afaan bineensaa keessa jiran, warra jawwee waaqeffataa jiran, warra seexanni qabee qo'attabisaa jiru, warra gaan namitti adeemaa jiran, Abbaan Yesuus irraa galagalee qabu. Isaan kun fayyuu qabu. Sitti garaa jabaadhee isaan fayyuu qabu. Si jalaa calsee isaan fayyuu qabu. Isaan ooluu qabu. Isaan kun mootummaa ooluu qabu. Jedheetu Yesuusitti garaa jabaate gaafa. Keenya begaa qabaatu. Yaa Abbaa siin galateeffadha. Na fayyisuu qabdedha. Ilma keetti garaa jabaattedha. Na jaawusaati nan fayyedha. Ameen. Akka aadaa keenyaatti namoonni warri gumaa horii laga keessaniitu dhiiga keessaa wal cabbatu, dhiiga keessaan araaramu. Ilaalaa bara Addaam qabee hamma Yesuus dhufee kan beekamutti dhaloonni kun gumaa turan. Warra Waaqayyo irraa adda ba'an, warra seexana waaqeffatan, warra du'a keessa jiran, warra Waaqayyo isaanitti bara baraan eeggame, warra Waaqayyo irraa isaan fageessa turan. Gaafa sana Waaqayyo Abbaan dhiiga ilma isaatti na galchateetu anaaf sin argamu. Fayyiteettan jedhe. Furamteettan jedhe. Ijaan kee kaffalameera. Yesuus xumurameera gaafa jedhe ijaan keenya kaffalame. Ameen. Dhiiga araaramu. Kanaaf jedhe Qolaasiyaas dhiigni Kiristoos lafarratti Waaqarratti maal godheera? Nagaa buuseera. Waaqayyo gaafas dhiiga ilma isaatti harkanu qabee araara. Ameen. Haleluya. Mee kanatti warri gammadan ilmee guddaan keessaa mariichaa. Galanni isaa haa ta'u. Inni dhumaa hoolicha akkatti nuu qalame dhiiga cinaachaati. Yohaannis boqonnaa 19:34. Yohaannis 19:34. Yesuus Kiristoos xumurameera fiixaan ba'eera edda jedhee booddee jedha sagalee guuttaadhaan hafuura isaa baafateetu hafuura musittan kennadha jedhee baafate. Hin xumure dhimma dhufee xumure cubbuu biyya lafaarraa fannise bakka cubbuu namarraa fuudhee furtuu fudhatee jannata banee xumuree baay'ee gaafata. Isa booddee hafuura isaa kennee baafate. Gaafa ijuu du'a isaatti kaneeffachuudhaaf loltuu homaan inni gara jabeessi warri Yesuusiin garabansu warri garaa namaan laafnisu eeboo guddaa tokko fudhateetu Yesuus Kiristoosiin fannoo irratti
bishaan kun maal ta'e keessaa godhe. Cinaacha isaa maaliin waraaname yoo jettan namni jaallatu addaan hewaan eessaa baate cinaacha isaa keessaatii baate. Cinaacha Yesuus waraanametu anaaf si warri kana fakkaanne isa waaqessinu kun cinaacha isaatii haa baate. Ameen jedhama. Waraanamuu cinaacha isaa keessaa dhufe. Dhiigaan bishaan dafatti keessa lolee sun maal ni bareeddan? Dhiigichi goolichi aarsaa ta'uu isaa agarsiisa. Aarsaa waaqayyo simatee bakka sitti gammadeera. Aarsaan kun natti dhugaadha. Aarsaa kana fudhadheera. Cubbuu nama hundumaa dhiiseera isa waaqayyo. Bishaanichi immoo isa qulqulleessu sanadha. Bishaan inni kuna dubbii isaatiin waldaa kiristaanaa maal godha? Hin qulleessa Efesoon boqonnaa 5:26. Bishaan inni jechuudha waldaa kiristaanaa ishee qulleessa. Dirmammoo kan qabaannetti waaqayyo fuuldura ishee dhaabuun jira. Bishaan inni qulleessuuf cinaacha isaa keessaa hin qabu. Waan tokko isinitti barbaada. Bishaan guddaa beektuu ni keessa. Bishaan nashees beektuu alatti beektuu as hin waan jira. Bishaanicha guddaa callabbaa ciisa. Bishaanicha akka bishaan akka Yesuus keessaa dhangala'ee naaf dadha. Dhiiga immoo dhiiga Yesuus immoo bishaan sana akka callabbaa ciisetti naaf dadha. Anaafsi warri kurii qabnu, warri guddaa qabnu, warri cinaa biyyu waan ta'eef bishaanicha qalii jennee gaafa keessa galtu haa mul'atu maaliidha? Nutu mul'ata moo dhiigicha mul'ata? Dhiigni sun callabbaa ciiseera waan ta'eef namni bishaan sana keessatti illee dhokate hundumtuu cubbuusaa mul'atu waaqayyo abbaatti. Waaqayyo abbaan gaafa gadi ilaalu bishaanicha keessa jiru taate dhiigicha dhumatti argama. Ameen, ameen, ameen. Dhiiga sana dhumatti argama. Biliqisa dhiigichaa dhumatti argama. Kanaaf si ajjeesuudhaaf gaafa jedhu waaqayyo musee dhiiga argama. Dhiiga sirriisu. Gurgurameera. Gurgurameera. Dhiiga ilma koo Yesuus kun nama kana irra jira. Ameen, haleluuyaa. Kanaaf seeqanis gaafa jabana kee irra ga'u gaafa si bira ga'u immidiyeetii akkaatti kan itti mul'atu si otoo hin taane dhiigicha. Dhiigicha itti bitamee itti mul'atu. Namni kun bitamaadha. Namni kun kan Yesuus Kiristoos ta'ee asiin jedhaa jechuudha. Ameen, haleluuyaa. Dhiigni ittiin bitamte dinqiidha. Nama si bukkee jiru dhiigni ittiin bitamte dinqiidha. Gatiin isaan qaaliidha. Ameen, haleluuyaa. Qabeenyi biyya lafaa kan jiru walitti dabalatee dhiiga Yesuusii tokko bituu hin danda'u. Lubbuu tokko Yesuus dhiigaan bite kana qabeenyi kamillee bitee daandii keessaa baasu hin danda'u. Ameen. Waan fayyideef tola nutti fakkaate, waan fayyideef akkasumatti nutti fakkaate, fayyiduu keenyaaf tokko dhiphate kaleessa, baraaramuu keenyaaf tokko gidiraa arge kaleessa. Ameen, haleluuyaa. Asxaa'uu keenya babbareednees ta'uu keenyaaf tokko turraaf tokko lafarraa qotatame sababa keenyaaf. Ameen, haleluuyaa. Ulfina argachuu keenyaaf tokkotu salphate, tokkotu itti tufame, tokkoon qullaa dhaabbate gaaf tokko. Bakka sanii as ta'uu keenya. Ameen jedhama. Akkasumatti miti nama ta'aa bite bakka sanitti misitti bade gatii guddaadha. Ameen, gatiin koo guddaadha. Gatiin koo guddaadha. Gabee koo qabna. Gatiin kee baay'ee guddaa. Eenyuyyuu kan isaa godhachuu bitachuu danda'u gadi. Gatii Yesuusitti baase salphaa miti. Gatii guddaadhaan bitamneerra. Ameen, haleluuyaa. Dhiigichaaf galanna ta'u. Yeroo walitti isinii qabu hoolaa waaqayyoo isa cubbuu keenya baate. Hoolichi waaqayyoo bara kakuu moofaa keessaa gaaddidduu ta'e mul'achaa ture. Bara kakuu haaraa keessa deemee dhawwe gaafa na deemus Yohaannis ilaa hoolaa waaqayyoo eege. Achittis hoolaa du'a oolchedha. Hoolaa Israa'el oolchedha. Asittis dhufee hoolaa oolchedha. Ameen, haleluuyaa. Hoolichi karaa adda addaatiin akka inni mul'ataa ture isinitti meera. Hoolichi kakuu haaraa keessatti immoo akkaataa sun kan meessaadhaan akka inni
itti qalame isinitti agarsiisuu yaadeera. Dhiiga dafqaa dafqee, dhiiga lillichaatiin, dhiiga qoraattiidhaan, dhiiga mismaaraadhaan, dhiiga cinaachaadhaan, dhiiga humna kana buusee dhiphina hamma kanaatiin kanaaf siin bitatee galanni isaa haa ta'u. Ilillee guddaadhaan galateeffadhaa gooftaa. Akkuma keessanitti utuu hin ba'iin ija keessanii dhuunfadhaa lubbuu haala waamaatiin akka hin ba'ina. Akkuma nuti dhiigaan bitamnee as teenyu namni haala dhufe isa fayyu. Namni haala dhufe isa fayyu gaafuma namoota hin baasinaa yeroo lubbuun haala hin baasinaa namoota lubbuu haala waamnaa kabajamaadha. Lubbuun nama tokkoo kabajamaadha. Yesuus Kiristoos nama dhiiga isaa dhangalaasee keessatti bitate waan ta'eef dhuunfadhaa isaanii sodaatu waan ta'eef namoonni haala dhuftan reefuu har'a kan dhuftan har'a reefuu waldaa kiristaanaa kan dhuftan kottaa warra gara kana kottaa Yesuus Kiristoos siif jedhee gatii guddaa kaffaleera. Du'a kee as baasuuf, salphina kee as baasuuf, du'a kee biree kan isaas godhachuudhaaf carraaf yeroo si laafeera kottaa